kuma dhibba torba. Kennaan bareedaa dhiigaa isaaniif ta'a. Wallagga Dabbuusaatti magaalaa Naqqamtee galma waldaa Araara Waaqayyoo keessa ta'a. Obboleessi keenya Raajii Masarat fa'aa akka bu'e. Waan Raajii Masarat bitaniiru gara Wallagga Naqqamteen deemaa jira jette ani immoo Wallagga Naqqamteen deemu isaarra shawwaa keessatti hafuusaa fedheera namni dabalee miti yoo jiraate asitti beekama. Carraa guddaa dha. Amma asitti beekama. Maaliif achi dhaqaan asumatti akka hin hafuufi Raajii Masarat taa'eedhaaf kabaji akka jirutu jiraate garuu warra guyyaa irraa kan naggaareedha waan ta'eef horiin barbaada kuma dhibba torba kanarratti namni dabalee asitti dhufataa jechuudha. Isa kana jechuun kuma dhibba torba sanatti dabalee waan kaffalee guutummaa isaanii dha. Guutummaa isaa dhibba kuma dhibba torbas kaffalee isatti dabalees kaffalee. Isin eegaa jirra gaafa. Kottaa silaa obboleessi keenya walaleessa keessatti kan inni jedhee dhumarratti kan namni ittiin xumuramu lafa meetira lamaa qofa akka ta'e birriina kaafu aga dubbatee maqaan immoo isa gararraadha amma gaa waan jettan jedhaa jechuudha. Kanarraa harka ofillee yookiin ammoo iddoo kana dhaabbanneetu jiru.